Welcome back to CK Masterclass. Today we are continuing our sections, but today we are going to be starting a new subject. This subject is what we call history grade 12. Especially this on this channel CK Masterclass, you're getting any kind of advice, entrance exams, last year's entrance exam, as well as money answer sheets with answer sheets. So you must be subscribing our channels. My name is CK Masterclass. So isinis history kutaa 12 bifa konseptii qabuun ilaaluudhaaf kan adeemaa jirrudha. So kun free course-dha. An CK Masterclass-dha. Well, we are going to be starting a new subject. This subject is what we call history. Barumsa social saayinsii keessatti barumsa barbaachisaa fi yeroo hunda barumsa baay'ee barbaachisaa fi qabxis barataan soshaalii kan ittiin dalagatu histirii kutaa 12 jechuudha. So isinis chaanala keenya subscribe gochuudhaan irraa fayyadamaan isin jedha. An CK Master Class-dha. So we are going to be starting by unit 1. In unit 1, development of capitalism and nationalism from 1815 to 1914. Bara 18 15 irraa haga 19 14 then bara 18 15 kaasee haga 19 14 guddina sirna kaapitaalizimii sirna dinagdee yookaan sirna firii maarket ikoonomiitii fi akkasuma naashinaalizimii jechuun namni tokko self developmentidhaaf yookaan ammoo self ruulii mataa isaatiif if bulchuuf jedhee naashinaalizimii jaalala biyyaa biyyi takka biyya isaatiif if bulchuudhaaf biyyoota Awurooppaa keessatti sirna raawwatame jechuudha. 1.1 the development of capitalism jaa guddinni sirna capitalism yookaan ammoo free market economic system guddinni isaa haala kamiin guddataa akka deeme kan ilaallu ta'a jechuudha. 1.2 keessatti ammoo industrial revolution warraaqsi industirii kan jedhu akkamitti warraaqsi industirii Awurooppaa keessatti ka'ee sababoota warraaqsa industiriitiif sababa ta'an akkasuma sana qofa osoo hin taane warraaqsa industirii jechuun maal jechuu kan jedhu bara meeqatti akka ga'e bifa konseptii qabuun kan ilaallu jechuudha. 1.3 jalatti ammoo naashinaalizim kan jedhu ni ilaalla. Naashinaalizim jechuun namni tokko jaalala biyyaa inni qabu. Fakkeenyaaf namni biyyi tokko akka biyyi taate fakkeenyaaf Xaaliyaanii fi Jarmanii fa'aa keessatti biyyoonni Xaaliyaanii fi Jarmanii kun yeroo hedduu kan isaan bulaa turan biyyoota ollaa jiran kan akka Awustiriyaa fi kanneen kana fakkaatan fakkeenyaaf kan akka Faransaay illee jaha tokko biyyoota kanarraa kutachuudhaan naannoo san sabaa fi akkasuma gandaa fi sanyiidha walitti buustee hoogganaa turte jechuudha. Zeen warri Jarman keessatti dhalate yookaan Xaaliyaan keessatti dhalate fakkeenyaaf Xaaliyaan keessatti baay'ee beekamaadha. Giuseppe Garibaldi nama jedhamu jira. Giovanni the prime minister of Piedmont Sardinia kan jedhamu Camillo Benso di Cavour kan jedhamu jira. Isaan kun akkamitti unification of Itaaliyaatiif jaalala biyyaa naashinaalizimii fayyadamanii haala kamiin unificationii mataa isaanii argatan kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Inni biraa 1.5 dha. Unification of Germany keessatti akkamitti akka unification of Italy erga ilaallee booda unification of Germany itti fufa. Then American Civil War kan ilaallu ta'a. Then 1.7 the Eastern equations kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Well, an CK Master Class-dha. Tutorialii keenya kan jalqabnu ta'a. So isinis history bifa konseptii qabuun kan isiniif ibsinu ta'a. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. History kan hordoftan yoo taate dhibba akka isin fidan abdiin qaba. Turtii gaarii isiniin jiraadha. Welcome. Unit 1 the development of capitalism and nationalism. Guddina sirna kapitaalizimiitii fi akkasuma akkamitti naashinaalizimiin ka'e biyya jaalachuun akkamitti ka'e kan jedhu bara 18 15 haga bara 18 bara 19 14 ilaalaa jechuudha. Bara 18 15 jechuun baay'ee 18 15 gaafa Napoleon Bonaparte Faransaay keessatti
Faransaay kun Awurooppaa keessatti biyyi jabdu turte. Haalaan jabdu turte. But as the Battle of Waterloo, many European unification, this means Germany, France, Germany, Austria, as well as Russia, including Russia, joined in one group in order to fighting the Napoleon Bonaparte. Then, as in 1815 or 1815, as the Battle of Waterloo, Napoleon Bonaparte is defeated. Samboda sirni nationalismin biyya hogganu kun ka'eetu. In this unit, you are going to learn about the nature and the main characteristic feature of capitalism. Boqonnaa kana keessatti kan nuti ilaalu baratuuf deemnu uumama kaapitaalizimii fi amaloota bebbeekamoo kaapitaalizimiin qabu kan ilaaluudhaaf deemnu ta'a jechuudha. And you will also learn about the factors that led industrial revolutions, political and social results. Akkasuma wantoota sababa adda addaa faaktarii adda addaa kan sababa ta'an sababa warraaqsa industirii akka ka'uuf akkasuma sirni poolitikaatii fi sirni hawaasa ikoonoomii biyya takkaa akkamitti akka jijjiiramaa ture kan ilaalu jechuudha. Wantoota isaaniif sababa ta'an jechuudha. And the unit also analyzing the factor contributing to the growth of nationalism in 18th century. Akkasuma boqonnaa kana keessatti kan nuti examine yookaan kan nuti xiinxallu kan nuti analyze kan nuti adda baafannu sababoota gurguddaa nationalismiin akka ka'uuf sababa ta'an jaarraa sadaffaa keessaa jaarraa sadaffaa jechuun baay'isawwee bara 1800 raayii because jaarraa sadaffaa jaarraa 20ffaa yoonne 19 duwwaarraa ka'a qormaata irratti illee intiraansi irratti yeroo hedduu deebi'ee qormaan gaafiin tun ni dhufti. The unit also deal with imperialism. Imperialism jechuun yeroo biyyi takka humnaan biyya takka qabattu jechuudha. Boqonnaan kun sanillee of keessatti qabata jechuudha. San qofaa miti boqonnaan kun maal fa'aa of keessatti qabata kan bira? The unification of Italy. Tokkoomuu Xaaliyaanii and Germany, the major manifestations of nationalism in 19th centuries will be given enough coverage. Sirriitti bifa konseptii qabu boqonnaa sirriitti cover jechuun sirriitti haguugamee boqonnaa kana keessatti ibsamee jira. Ibsa isaa kan adda ilaallu taachuu wajjin. And in this unit also deal with what imperialism as one of the main feature of second half of 19th century. Jaarraa 19ffaa walakkaadhaas kana jechuun bara 1950 bara 1850 olitti imperialismiin wantoota bebbeekamoo baroota san keessa ta'anii fi biyyoota especially biyyoota Afrikaa humnaan qabachuudhaaf biyyoonni Awurooppaa waliigaltee bara 18 Treaty of Berlin Treaty irratti mallatteessan consider godhuu ni dandeenya jechuudha. Finally, you will discuss the nature of Eastern question and the Balkan Wars. Dhumarratti kan nuti ilaallu uumama Eastern question fi akkasuma Balkan country yookaan Balkan Wars kan jedhaman akkamitti apply tan kan jedhu ni ilaalla. ANCK master class da don't worry about very much. I am here to assisting any kind of advice you need in order to passing the entrance exam, so don't worry very much. Then, after the end of this unit, identifying the factors that contributing to the growth of nationalism. Kuni kan machi olitti ilaale unit keessatti ibsan isaanii tutorial kan itti dabarru. Well, lesson 1. Development of capitalism. Haala guddina capitalismii kan jennu ilaalaa jechuudha. The nature and the main feature of capitalism. Uumamaa fi akkasuma amaloota beekamu karaa biraatiin feature kan jedhu kana the main aspect of capitalism. Amaloota beekamoo capitalismii kan jedhu ni ilaalaa jechuudha. But after the end of this sentences or after the end of these topics, we must be understanding or we can responding is the two main important questions. The first one is listing down the main features of capitalism. Jalqabarratti boqonnaa kana gisee fannee booda wanni nuti list godhuu dandeenyu amaloota beekamoo capitalismii list down godhuu dandeenya jechuudha. Danda'uu nurra jiraata jechuudha. Unless otherwise you can or you are not understanding these topics, the development of capitalism without list downing the main feature of capitalism. Boqonnaa
yookaan leessanii 1.1 the development of capitalism kan jedhu kana hin hubanne jechuudha yoo list mee amaloota beekamoo capitalism list godhu baate. Ende gaaffii lammaffaan describing the theoretical foundations of Marxian economics. Amaloota theorii Marxian economics kan jedhu sirriitti ni ibsuna jechuudha boqonnaa kana booda. Unless otherwise you are not understanding. Then gaaffii lama jira. Gaaffii lamaanis tamamma dubbanni sana. But the main important question that unique from the above questions is what? What are the essence of capitalism? Barbaachisummaan essence means importance. Wantoota barbaachisoo sirna kapitalizimii bu'aan isaa maali kan jennu ni ilaalla jechuudha. As you learned in grade 10 akka kutaa 10tti barannetti capitalism grow in the womb of decaying feudalism. Akka kutaa 10tti barannetti capitalismiin gadaamessaa feudalismii keessatti guddatee jaamee amanamaa jechuudha. Womb jechuun gadaamessaa jechuudha. It has become the dominant economic system in Western world since what? The backup of feudalism. Sirni feudalismiitiin booda sirna ikoonoomii isaa guddaa fi isa beekamaa biyyoota Western country. Biyyoonni addunyaan tun gaafa dura Western country and Eastern country jedhaniiti bakka lamatti qotu. Western country kan jennu biyyoota Awurooppaa karaa dhiyaa jiran kan akka Biriteen, Faransaay fi Jarmanii akkasuma Xaaliyaan dabalatee biyyoota Ameerikaa kaabaa jiran kan akka Kanaadaa, USA dabalatee biyyoonni kun hundi biyyoota Western country jedhamanii jiru. Sirni ikoonoomii kun jechuudha sirna haalaan feudalismiitti aanee sirna haalaan Awurooppaa keessatti beekamaadha jechuudha. Many historian agree that fully fledged jechuun achi keessatti kan guddate capitalism emerged in what? Western Europe, especially Great Britain and the Netherlands from 16th to 17th century when mercantilism was established. Akka hayyoonni ikoonoomii yookaan hayyoonni seenaa jedhanitti sirni kapitalizimii kun fully fledged means if danda'ee ka guddate biyyoota kaaba dhihaa Awurooppaa jiran kan akka Great Britain akkasuma biyya Neezerlaand yookaan biyya Dutch jedhamtu dabalatee jaarraa 16ffaa irraa jechuun bara 15 duwwaa irraa haga jaarraa 17ffaa jechuun bara 16 duwwaatti dhaabbataa jechuudha. Jaarraa 10 asirraa eegalaa jechuudha. Kanatti yeroo merkantilizim baay'ee merkantilizim jechuun yeroo biyyi takka meeshaa takka gatii salphaan bittee gatii guddatti gurgurtu jechuudha. Yeroo sirni kun oomishame sirni kun dhaabbate irraa kaasee kapitalizimiin hundeeffame jedhamee amanamaa jechuudha. Mercantilism is defined as distributions of goods that are bought at certain prices sold at higher price in order to what? Generating a profit. Mercantilism jechuun maal jechuudha? Kan inni ittiin ibsamu namni tokko yookaan sirna diinagdee gatii xiqqaadhaan gatii muraasa takkaan meeshaa takka bittee sanboota gatii sanirra guddatti gurguratu jechuudha. In order to get generating the profit. Bu'aa jalaa buufatuuf jettee kan sirna siyaasa diinagdee biyyoonni Awurooppaa yeroo hedduu fayyadaman. Akkasuma histirii duraanii kan kutaa 11 irratti merkantilizimii maal jedhamsa yeroo biyyi tokko jedha meeshaa impoortii godhuudha yeroo ekspoortii gootu jira. Kana jechuun tokkumaa jechuudha. Gatii guddatti keessa gurguratu. Impoortii alaa godhuu caalaa yeroo ekspoortii gootu histirii kutaa tokko kan duraanii irratti. Then the ethics fostered by the Protestant Reformation of 16th century helped to consolidate the capitalism in Western world. Akkasuma sirni itiksiin yookaan ammoo naamusni amantii sirna warraaqsi amantii Protestaantii jaarraa 16ffaa keessatti Awurooppaa keessatti jalqabe sirri tokko maal godhee consolidating the capitalism in the Western world. Biyyoota Awurooppaa karaa lixaa keessatti akka sirni kapitalizimii consolidate ta'u yookaan akka jabaatee sirritti itti fufu
sababa ta'e jechuudha. Moreover, capitalism enjoyed the benefit of rising of strong nation state in Europe. Akkasuma sirni kaapitaalizimii maal ta'e sababa guddaa ta'e akka biyyi humna qabdu biyyi Awurooppaa keessatti akka biyyi yaamtee takkatti nation statein akka hundeeffamtuuf sirni kaapitaalizimii sababa guddaa ta'e. This nation state succeeded in supporting the development of capitalism through regulations, uniform monetary system, public investment, etc. Biyyoonni kuni erga if danda'anii yookaan nation state jedhanii erga labsatanii booda sirna kaapitaalizimii kan akka inni guddatuuf ni deeggaran supporting or assisting assistance ni gargaaran jechuudha, or giving some assistance to the development of capitalism. Akkamitti gargaaran akka sirni kaapitaalizimii guddatu yoo jenne regulations seera fayyadamanii yookaan qajeelfama fayyadamanii akkasuma uniform monetary system sirna maallaqaa wal fakkaataadhaan yookaan biyyi sun akka maallaqa wal fakkaatu fayyadamanii meeshaa walirraa bittee walirraa gurgurtu. Public investments investimentii hawaasaa. Public investment jechuun kan akka baankii mootummaa, waajjira mootummaa, wantoota uummataaf bu'aa guddaa qaban irratti maallaqa dhangalaasanii wantoota ijaaramu. Eventually dhawaatan made possible the shifting from public to the private initiative. Sanbooda erga public investment kanaawu karaa shiftii godhanii ni jijjiiranii karaa private initiative karaa nama dhuunfaatti. Qabeenyi tokko sirni kaapitaalizimii hundaa'ee maal jaa namni tokko qabeenya fedhee horatuu danda'a jaa. Haga isa tole haga dandeetti horatuu danda'a jaa. Faallaa sooshaalizimiiti jechuudha. Sooshaalizimiin garuu qabeenyi kun hiyya osoo hin ta'in keenya kajaa'utti amanaa jechuudha. Biyyoonni kan hordofanis Awurooppaa keessaa especially biyyoota Raashiyaallee Awurooppaa keessatti ramadamti. Raashiyaan ishii takka dabalatee Chaayinaa akkasuma Kuuballeen Chaayinaa fi akkasuma Veetinaam illee dabalatee biyyoota sirna kaapitaalizimii hordofan osoo hin ta'in biyyoota sirna sooshaalizimii hordofan jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in biyyoota akka Kaamboodiyaa dabalatee biyyoonni hedduun sirna sooshaalizimii hordofan jechuudha. Kaapitaalizimii garuu biyyoonni addunyaa irra caalan isaanii kaapitaalizimii hordofan jechuudha. Well, subsequently Samboda capitalism is gradually becomes the dominant economic system through the world. Samboda dhawaatan sirni diinagdee yookaan kapitaalizimiin sirna diinagdee addunyaa tana guutummaatti to'ate ta'ee argame jechuudha. Through the world. Through the world means the covering the entire world, you know. Through the world jechuun addunyaa guutuu ka doominee godhe sirna gabaa isa kanaa jechuudha. In 18th century jaarraa 18ffaa keessa mercantilism declined. Jaarraa 18ffaa keessa mercantilism declined kufe jechuudha. When the group of theorists led by Adam Smith challenging mercantilist doctrine. Yeroo sirni economistoonni sirna dinagdee sirna mercantilism theory kana challenge godhan. By the way, this challenge is started by Adam Smith, the father of microeconomics. Adam Smith kuni abbaa microeconomicsiti. Inni kun challenge godhee jira. Sirna dinagdee kun sirna dinagdee mercantilism. Mercantilism sirni meeshaa yookaan waan takka gatii salphaan bitanii guddatti gurgurachuu kun Adam Smith erga challenge ta'ee booda jaarraa 8ffaa keessa qofa jechuudha. They believed that state could what? Only increasing the wealthy as expense of other states wealthy, while the amount of the world wealthy remain constant. Look, maal jaa Adam Smith maal jaa biyyi takka qabeenya ishii dabaluu dandeessu akka baasii biyya biraatti akka baasiin biyya biraa baaftutti qabeenyi ifii ishii kan baaftu yoo ta'e qabeenyi sun hin guddatu jaa. Qabeenyi sun hin guddatu jaa. Adam Smith bifa kanaan challenge godhuu danda'ee jira. Na sirni kaapitaalizimii kun erga bara jaarraa 18ffaa keessa Adam Smith challenge ta'ee booda biyyi tokko qabeenya ishii ol kaasuu dandeessu biyyi biraa
akkuma ishiin ol kaasuu barbaadu sanitti baasii kan baaftu yoo ta'e ol kaasuu dandeessi jee ibsee ture jechuudha. As a result of the declining of mercantilism's industrial capitalism arose in the middle of 18th century due to what? The vast accumulations of capital during the pace of merchant capitalism and the investment in machinery. Na sababa as a result sababa mercantilismiin kufeef sirni industrial capitalismiin jaarraa 18ffaa keessa dabalee ture jechuudha. Yookaan sirni kun ka'ee ture jechuudha. Due to what? Vast accumulations of capital. Sababa capital adda capital jechuun by the way maallaqa qofaa miti. Capital jechuun sirni ikoonomiksii keessatti wantoota meeshaa maashinoota adda addaa kan hojii tokko salphatti hojjechuuf nu gargaaru jechuudha. During the pace of merchant capitalism. Bara yookaan ammoo pace merchant capitalism keessatti pace jechuun pace of merchant capitalism jedhanii jira. Especially in slave trade, there are three main divisions of paces. By the way, sirna gabrootaa keessatti sirni kapitaalizimii yookaan sirni slavery itti gurguramu karaa sadiin ture. Karaa sadeen saniin kan ibsamudha yookaan ammoo bara kaapitaalii bara san keessa kuufame maashinoota adda addaa investmentii maashinii adda addaa investmentii adda addaa maashinarratti godhamu. Sababa kanaan sirni industrial capitalismii dammaquu danda'e jechuudha. Industrial capitalism market the development of manufacturing systems. Sirni capitalismii yookaan industrial capitalismii sababa manufacturing industrial factor systemitiif sababni guddaan industrial capitalismii mallattoo takka jechuudha. And led the global domination of capitalism the mode of productions. Sababa sanbooda addunyaa tana guutuu oomishanis yeroo oomishamu yeroo gurguramu karaa kapitaalizimiin sirni kapitaalizimii ayyuun gurguramuun aadaa ta'ee dhufe jechuudha. Zeen addunyaa tana leed godhuu eegale jechuudha. Kapitaalizimii jechuun akkuma jenne sirna diinagdee kan biyyi namni tokko qabeenya dhuunfaa isaa haga fedhe horachuu danda'a osoo mootummaan jidduun seeniin kan jedhu salphumatti konseptiin isaa isa kana jechuudha. Well, zeen gaaffii qormaata dhufuu dandeessu keessaa the main important characteristic of capitalism kan jedhu ilaallaa jechuudha. Capitalism had the following main characteristic feature. Capitalismin amaloota armaan gadii kana qabaa jira. First one, tokkoffaan capitalism is economic system characterized by private ownership of the means of productions. Capitalismin sirni dinagdee namni tokko qabeenya qabaachuu danda'a. Qabeenya dhuunfaa isaa qabaachuu danda'a. Karaa oomishallee naa ta'u especially industrial sectors keessattuu industirii keessatti warshaalee gurguddaa kaampaanii gurguddaa namni tokko sochoosuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Sirna dinagdee namni akka ofii isaatii qabeenya horatu deeggarudha jechuudha. The economy is run by individual. Economiin kun kan inni run ta'u kan inni hojjechiifamu yookaan kan kaampaanii kan hojjechu nama dhuunfaa ta'uu danda'a namoota dhuunfaa ta'uu danda'a akkasuma corporations. Kaampaaniiwwan gamtaa kaampaanii hedduu ta'uu danda'a. Who own isa qabeenyummaa isaa and operating companies and making decisions on use of resources. Akkaataa qabeenya sana itti fayyadaman irratti kaampaanii fi yookaan murtee mataa isaa murteessuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Sirni kaapitaalizimii sirna bifa kanaati jechuudha. Yookaan kaampaanii sirna dinagdee keessatti kan namni dhuunfaa kaampaanii tokko leed godhu yookaan namoonni dhuunfaa kaampaanii san leed godhan yookaan ammoo corporations gamtaa namoota hedduu yookaan kaampaanii hedduu walitti gamtaa'anii kan kaampaanii san dhuunfatan yookaan akkasuma kan hojii isaanii ifii isaaniitti operate godhan akkasuma murtee mataa isaanii qabeenya kaampaanii sun qabu keessa jiru san hundatti fayyadamuu murtee mataa isaanii kan murteessan akka ta'e ibsaa jechuudha. Well, lammaffaa fi inni baay'ee barbaachisaan tokko capitalist society was characterized by a split between two antagonistic classes. Sirni kapitaalizimii yeroo hunda kan inni ittiin beekamu hawaasni bakka lamatti qoodetti yookaan hawaasni bakka antagonistic jechuun yeroo hunda faallaa walii kataan kan wal jibban karaa lamatti qoodee jiraachuu. The first one is the capitalist class. The owners capitalist class jechuun
tujjaarrotii yookaan burjaas kan jennu namoota tujjaara jechuudha. Yookaan capitalist class jechuun abbootii kaampaanii sanii yoo ta'u, which owned means the productions, property, plant, equipment. Plant jechuun by the way biqiltoota osoo hin ta'in kaampaanii gurguddaa equipment meeshaa kaampaanii san keessaa qabeenya adda addaa kan kaampaanii san hooggananii fi akkasuma namoonni biraa the working class namoota kaampaanii san keessa hojjetan which solding their labors warra dafqa isaaniitiin bulan to the capitalist class warra humna isaanii gurguratan warreen abbootii kaampaanii kanaa maallaqaaf jecha yookaan for wage qabeenya mindaatiin yookaan ji'a galii isaaniif kennamu jaanii kan kaampaanii kanaa hojjetanii fi kan abbootii kaampaanii kanaa jee bakka lamatti yeroo hunda qoodamaa jechuudha. Well, inni sadaffaani unlike the previous, capitalism used accumulated capitals to enlarge the productive capacity rather than to invest in economical and productive enterprise such as pyramid in the cathedral. Sirni kun akka sirnoota duraanii osoo hin ta'in sirnoota jaarraa durii jaarraa 10ffaa jaarraa 15 14ffaa 13ffaa san keessa osoo hin ta'in sirni kaapitaalizimii qabeenya ni kuusaa san booda akkaataa oomisha sanii guddisaa deema capacity oomisha sanii guddisaa deema in order to investing economically and productive enterprise sanirra wantoota sirni diinagdee sun yookaan qabeenyi tokko wal horii akka hin guddanne godhan jaarurra wantoota waan san guddisan jaaruu jaarataa jiru. Fakkeenyaaf kaampaaniin tokko maallaqni isaa akkuma guddataa deemu biraanchii isaa bal'isaa deema yoo inni biraanchiin isaa sun productive capacity kaampaanii sanii ibsaa jiru. But when one company expensing his money in order to be constructing the pyramid and the cathedral kaampaaniin tokko pyramidii adda addaa jechuun siidawwan adda addaa akkasuma kaatedraala jechuun manneen amantii adda addaa gurguddaa kana kan jaaru jechuudha. Yoo kan jaaru ta'e kaampaaniin sun productive capacity isaa qabaatu because in order to achieving the main important profit this company is what investing the productive constructions. Kaampaaniin tokko bu'aa argatti yookaan bu'aa isaa guddisuudhaaf kan inni invest irratti godhuu danda'u wantoota isaaf maallaqa fidan yookaan wantoota kaampaanii san guddisan caalaa unproductive enterprise kanarratti maallaqa hin baasu jechuudha. Well, inni afuraffaani motive for all company in capitalism system is market to make sell and sell goods and service only for profit. Kaampaaniin tokko kan inni mootiif isa godhu kan inni onnate sirna kaapitaalizimii yookaan sirna kaapitaalizimii dhugaa san lafa qabsiisuudhaaf kan inni itti onnatu meeshaa takka yookaan serviisa tokko gurguruu kan inni itti barbaadu bu'aa yoo argate qofaa jechuudha. Only for to getting the profit. Only to getting the profit. Then, in order to success, in order to enlarging the main important is in order to getting the profit, those companies motive day to daily exercising or day to day activities. Jireenya guyyaa keessatti kaampaaniin sun bu'aa argachuudhaa fi sirna yookaan kan inni isa onnachiisu only for profit bu'aa yoo argate qofaa jiru. Inni shanaffaan immoo capitalist society believe market should be what left alone to operate without government interventions. Well, tokko isa kanaa jechuudha. Sirni kaapitaalizimii hawaasi kan inni itti amanu osoo mootummaan jidduun seeniin hawaasi namuu hojii isaa hojjetataa kan jedhu jechuudha. Yookaan magaalaan gatii waan takkaa kan murteessu mootummaa osoo hin taane gabaadha. Depending on the demand and the supply according to the economics, you know. But the government interventions is not completely forbidden. In some place or in sometimes it may be intervening in capitalist economy. Garuu sirna kaapitaalizimii mootummaan guututti jidduu galuu jechuun dhoowwadhaa jechuu miti. Maaliif sirna dinagdee yeroo itti mootummaan jidduus seenuu barbaadu jira. Fakkeenyaaf yeroo nageenyi dhabame yeroo akkasiin jidduu seenu malee gatii meeshaa waan tokko murteessuudhaaf hin seenu jechuudha mootummaallee. Well, then
This idea is known as what? Laissez faire. Maal jedhama? Laissez faire jechuun afaan xaaliyaanii yoo ta'u yookaan afaan laatinii jechuun maal jechuudha? Free market jechuudha. True capitalists believe that free market will always creating the right amount of supply to meet demand and all price adjust accordingly. Sirni capitalism dhugaa yeroo hunda kan inni itti argamu kan inni itti amanu free market will always creating the amount of supply to meet the demand. Dhiyeessii ni dhiyeessa diamond irratti hundaa'e gatiin isas akkasuma depending on diamond and the supply kan adjust accordingly. Fedhiilleen kan inni hundaa'u dhiyeessii fi fedhii nama meeshaa san barbaadu irratti hundaa'e gatii waan sanii adjust ta'a murteeffama malee mootummaan gatiin bunaa tokko yookaan gatiin bunaa tokko akkana jee murteessuu keessatti gahee hin qabaatu jechuudha. But in sometimes when there is no conflict between two peoples or when there is some conflict maybe happens in the life jireenya keessatti rakkoo ni dhufa yeroo san garuu mootummaan gidduu seenee rakkoo san furuu danda'a jechuudha. Well, the ideology of classical capitalism was articulated by Adam Smith. Ideology yookaan yaadni classical capitalism jedhu kan maddisiise or originated sometimes it say what? Postulated. Kan inni postulate ta'u by what? By Adam Smith. Adam Smith jechuun lammii Scotlanditi. 1723 kitaaba isaa keessatti entitled yookaan kitaaba isaa keessatti ibsamee jira jechuudha. Kitaabni isaa maal jedha? Inquiry into the nature and the cause of wealth of nations kan jedhu telegiraama kiyyala siniin kaa'ee barbaadan laaluu dandeessan baay'isawwan. Kitaaba isaa Inquiry into the nature and the cause of wealth jedhee mata duree isaa yookaan taayitilii kitaaba isaa ibsa keessatti akka sirna kana artikulee godhe ibsee jira jechuudha. He was what? Scottish economist and moral philosophers. Abbaa economistii jedhamuudhaan Scotland keessatti kan beekamu yookaan nama moral philosophy hordofaa turedha. Who is considered to be one of the father of capitalism. Namoota abbaa kapitaalizimii sababa guddaa yookaan gumaacha guddaa buusan jedhamuudhaan abbaa kapitaalizimii jedhameeti namoota amanamu keessaa tokko jechuudha. Smith recommended leaving economic decision free play self-regulating market force. Kan inni gorsu jedha. Look. Sirna dinagdee dhiisuu qabnaa murtee mataa sanii yookaan murtee gabaa irraa humna magaalaatiin murtaa'u qabaa jeeti kitaaba isaa keessatti listi godhe jechuudha. Smith supported that the idea of laissez-faire economics that would benefiting its practitioners while also promoting the society general welfare. Akkasuma sirna dinagdee Smith sirna dinagdee kan free market economic system jedhu kana sirriitti deeggaraa jechuudha. Akkasuma practitioner jechuun by the way nama waa'ee barumsaa kana shaakalaa jiru. While also promoting the society general welfare. Akkasuma guddina hawaasa tokkoo nageenyummaa hawaasa tokkoo irratti xiyyeeffannoo guddaa kennaa jechuudha. On the other hand, karaa biraan the growth of industrial capitalism in 19th century created the vast new class of industrial workers who was generally miserable conditions inspired the revolutionary philosophy of Karl Marx. But karaa biraatiin guddinni industirii jaarraa sadaffaa keessa kilaasii mataa isaa yookaan namoota abbootii hojii industrial workers hojjettoota warshaa jedhameeti yookaan hojjettoota kaampaanii keessa hojjetan jedhamee kilaasii haaraa uumee jechuudha. Kilaasii haaraa uumuu danda'ee jira jechuudha. Was generally miserable conditions. Warra jireenya miserable keessa jiraatan yeroo hedduu kan isaan dadammaqsaa ture Karl Marx revolutionary philosophy of Karl Marx. Karl Marx maal jedha? Sirni kapitaalizimii nama qeequraay. Inni kun lammii Jarmanii yoo ta'u nama abbaa sooshaalizimii jedhamee akkuma abbaa kapitaalizimii jedhamee Smith beekamu sanitti innilleen
san keessaa nama tokko jechuudha. Maal jedha inni sirni kaapitaalizimii kan inni dhufe mirga hojjettoota cunqursuu fi abbootiin qabeenyaa kun seera ittiin humna namaa nyaatanii malee kun seera ittiin qabeenyaa fi warreen kaapitaalist warreen the owners jennu sun ittiin qabeenya isaanii eeggatanii malee kun sirna saamadhaa jedhama jechuudha. As Marx suggest akka Marx jedhutti the socialism where there is no private ownership sirna socialismii kan namni qabeenya qabaatu hin dandeenye san keessatti all means of production were well collective or state owned. Akkaataan oomishaa hundi collective karaa ta'e collective means by groups gareedhaan haa hojjetamu or biyyaan kan qabamtee jirtu yookaan biyyi kan eenyummaa qabeenya sanii guutuu kan biyyaa taate keessatti central planning is determined. Ajaja mootummaatiin kan murteeffamu jechuudha. How much should be produced? Hagam takka oomishuu dandeenya. And how all resources are allocated. Akkamitti wanni oomishni kun hawaasaaf walqixa qoodamaa kan jedhu deeggaraa ture jechuudha. Faallaa kaapitaalizimii nama deemaa ture jechuudha. Therefore, antithesis of capitalism yaanni faallaan yookaan yaanni antithesis jechuun yaanni faallaan kaapitaalizimii Marxian economy named after Karl Marx. Karl Marxiin booda Marxian economy jedhamee yaada faallaa kaapitaalizimii ta'ee bifa tiyooriitiin yookaan bifa tiyooriitiin gadi beekuu. He believes that capitalism being about class segregation between capitalist class and the working class. Inni maal jedhamara sirni kaapitaalizimii kan inni fide class segregations shanyii classdhaan adda qoodaa. Class jechuun baay'ee qabeenyaan adda qoodaa. Between capitalists namoota warra abbootii kaampaanii saniitiif akkasuma warroota abbootii kaampaanii saniitiif hojjetu jidduu qoodamiinsa fideeti biyya keessatti rakkoo uumaa jedhamana jechuudha. According to the Marx, the exploitation of surplus values of labor is one of the major drawback of capitalism. Akka Marx siin jeetti akkuma jalqaba siin jee exploitation jechuun saamichi guddaan surplus value of labor humna dhala namaa saamuudhaan yookaan humna namaa maallaqaa kafaluu fi dhabuudhaan humna namaa miidhuun yookaan saamuun the major drawback. Drawback means by the way disadvantage or weakness kan jennu san jechuudha. Weakness yookaan disadvantage capitalism isa guddaadha jeetii amanaa jechuudha. He says that karaa biraa inni maal jedha working people possess personal property or capital in the form of their labors. Akka inni jeetti namoonni waa hojjetan kun yookaan namoonni abbootii capitalist class warra ta'an kanaaf hojjetan kun personal property mataa isaanii qabaachuu danda'an yookaan kapitaala bifa humna isaaniitiin qabaachuu danda'an malee kaampaaniidhaan qabaachuu hin dandeenye jedhu. By selling their labors to the other person, worker enter into the wage labor of contract. Humna isaanii gurguratuudhaan jedha Karl Marx. Karaa nama biratti gurguratuudhaan hojjettoonni karaa labor contract. Kontraata humnaa yookaan humna isaa kanneefi yookaan humnaan dafqa isaatiin hojjetee maallaqa fudhatuudhaaf kontraata godhan jeeti ibsaa jechuudha. The worker profit from their labor and may use subsequent earning by what? Necessities. By necessities. San booda humna isaanii irraa bu'aa argatanii yookaan dafqa isaanii fayyadamuudhaan maallaqa argatanii san booda buying necessities wantoota isaaniif barbaachisoo ta'an dhala namaatiif barbaachisoo ta'an bitatanii jedhaman jechuudha. The employer hojjetaan yookaan hojjettoon however also earning from the worker labors. Look. Hojjetaa employer jechuun qacaraan garuu kan inni irraa argatu dafqaan bultoota san akkas godhee maallaqa kanneefi san booda achirraa innis waan qabeenya guddaa argataa jeetii ibsaa jechuudha. Marx also argues that Marxism maal jee farma the capitalist economies would weaken in their systematic crisis. Sirni dinagdee kapitaalizimii kun dhawaatan sirna laafaa sirna rakkoo biyya takka irratti fidu jechuudha. Crisis means something that is waan nama yaaddessu waan dhiibbaa guddaa fiduu danda'u jechuudha. This crisis would cause what social disturbance. Jeequmsi kun yookaan
wantoonni sirni kaapitaalizimiin dhufan jeequmsi adda addaa yookaan wantoonni babbalaafamaan kun social disturbance fidaa jechuudha. Jeeqaminsa hawaasaa fidaa jeeti amanamaa jechuudha. Wealthy would become more and more concentrated into the hand of even more privileged class. Working classiin fi isaanii hojjetanillee qabeenyi kan inni harkatti kuufamu more and concentrated on what? Warreen more privileged class. Working class osoo hin ta'in warreen capitalist class ta'an san irratti qabeenyi kuufamee jeeti ibsaa jechuudha. Then, and Marx also predicted what? Inevitable to the overthrow of capitalism proliferation led class war. Sirni kaapitaalizimii kun kan itti fufu yoo ta'e jedhe Marxizimiin. Sirni kaapitaalizimii kun kan itti fufu yoo ta'e waraanni working class fi capitalist class jidduutti waraanni guddaan uumamuu hin oolu. Inevitable means wanta hara fuulduratti ta'uun isaa hin oolamne jedhameeti amanamaa jechuudha. Zeen fakkii isaan lamaan fakkii Kaarl Maarkis and Frederick Engels jedhama. Activity 1.1 kan ilaallu ta'a. Lesson 2 ammoo we will see next time, so don't worry about very much. My name is CK Masterclass. You must be subscribing our channels in order to get new notifications. We will see there.